garuu qaalii fassiniin godhanii fudhadha waan isin jettan. Ayya. Guyyaa afurii moo kana ilmoon harmallu inni harmina dhukkubu jira na guutame haakuma dhaqeetiin firraa waraaba moo niin du'a kalaasan saniifuu si jala deemuu qabanu kaasi. Liina qaltaa'e kaakoo meena jabata sistema amma dirqama keeriyaa fayyisuu qabna takka jedhe si galeemi keeriyaa waa kanu siin jenne siirii qaama ishee irra yoo jiraate irraa nuu qulqulleessi sheetichillee dhufu jira sheetichillee dhufu jira amma si galeemi akkasi kanaafu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isin jechaa bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qabu isin jenna. Nagaa akkuma argaa turtan akkuma hordofaa turtan sagantaa qopheeffannee dhufne qabna. Innis immoo kunoo qophiidha. Qophii maali? Qophii daa'imman linaa deemnee barbaaduuti. Inshallah nu hordofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota keenya bakka jirtan isin jechaa nageenyi keenya kanuun irraa ka'e bakkuma jirtanitti isin haa qabuun isin jenna akkuma isaan jedhan jechuudha akkuma immoo yookaan viidiyoo keenya kaan irratti gartan amma waliigalutti jira jechuudha waan tokko murteeffannee ilmaan liinallee deebisuudhaaf qophiirra jirra inshallah ummata kana immoo ni mo'annaa jenna liina mee salaamata ni gaafattamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkuma agartan kana eegaan dhufne kun ijoollee hin agarree jechuudha amma garuu alhamdulillah hideemnaa jechuu jiranii anga garuu akka mataa kiyyaatti illee jalaan hafuu dirqamaan na oofaan jechuu jiranii Yusufii fi Maggee fi Suleyman hin deemtuu naan jechuu jiranii garuu ani gaa dirqama na oofuu jira ilmaan kiyya guyyaa meeqan agarree hin deemaan jechuu jira daawwattoota keenya isaan hin deemtu Yusuf ana deemaa isin tattaadaa jechuu jira anga yaanni khiyya kana yaade isaanii mee khawwalumaan laallu taanaan isin inja waa daawwattoota keenya akkuma liinaan jette jechuudha dirqamaan namni hundi bakka tokko deeme qabamuu hin qabu ummata kana mootu akka isaan hin beeknetti qabannee harka keenya keessa galfachuu qabna malee akkanuma callifnee wal guurannee akkuma hoolaa asii yaaneetiin mana tokkotti ummanni nutti cufee yookaan ibidda nutti qabuu danda'a ummanni ummata mujrima ni beeytanii isinillee jechuudha garuu yoo addaan ciccinneetiin garagara gorree hafnee wal eegaa maalirra geette an bakka kana jira kanaan akkasitti yoo wal hordofnee deemne rakkoo keessaa bahuu dandeenya jechuudha waliigaltee barbaachisaa nu yoo waliigalle eenyullee ni mo'annaa nama afuriin jirra immootu keerii haallee amma liinaan ganaa siirii irraa nu waan irratti hafe irraa nu baaftee ka isaanillee immoo kama isin garsiifnu taanaa jechuudha keerii haallee rabbiin haa fayyisu jedhaati du'aayi nu godhaafiin isinin jennaa amma isiilleen kifilii kan jirti gabbaafnee jechuudha kifilii san keessaa gadi baafnee amma homaan jettu yoo akka duraatiif jechuudha hin bootti akkanumatti bootti malee irratti hafe waatu irratti hafe sheeynillee dhufe jira jechuudha amma isiillee ganaa itti qaraasifnee akka isin qulqullooyte nagaa taate akka duraan sanitti deebitu akkas godhuuf deemna isin immoo du'aayi nu godhan isinin jenna tokko kana immoo lammaffaa wanti an dhaamuu barbaade liinaan nu duuka deemuu hin qabdu isin dubartiidha mana keessaa bahuu hin qabdu taraa jalqabaa kana jechuudha. Eeyyeen egaan inshaallah du'aayi nuuf godha akkuma duraan du'aayi nuuf godhaa turtanii irra deddeebinee si yaadachiisna akkasumas immoo inshaallah akka duraatti immoo irraafamnu siirii jaraati yoo rabbi jedhee jajjabaataa jirra akkasumas immoo warroota qabannee gara kanatti finnee booji'aa jirru siirii jaraa irraa hiikne inshaallah bakka sana immoo hayaata quraanaa bakka siirii jaraa irraa hiikne hayaata quraanaa galmeeffanne waraqaa irratti barreessinee uffata jaraa irratti akka jarri hidhatan yookaanis immoo bakka ciisicha jaraa akka jarri keeyyatan akkasumas immoo seensa ulaa jaraa irrallee akka jarri kaayataniif irratti hojjetaa jirra inshaallah bakka dikrii jajjabaa bakka siiriin hin dandeenye barreessinee waraqaa irratti qalamaan ofii keenya garagalchinee itti gargaaramuuf jirra akka rabbi nu gargaaru du'aayi nuuf godha kaleessas nu godhaa turtanii du'aayin keessan baay'ee nu gargaara egaa akkuma beekamu inshaallah ijoollee kana deebifannee kaanee ijoollee linaa deebifannee kaanee yoo rabbi nu gargaare isa dhumaati jechuudha carraa isa dhumaa inshaallah Abdallaa fi Faayoo
qabannee akka irraa hiiknu abdii qabna inshaallah yoo rabbi jedhee akkuma isiniif ibsaa dhufne akkuma isin beeksisaa dhufne inshaallah yeroo gabaabduu keessatti ijoollee linaa deebisuuf bakka jarri jiran hordofne yoo rabbi nu gargaare yoo isin du'aa keessanii nu faana dhaabbattan ijoollee linaa lamaan ni deeffanna jechaa jirra. Akkasuma gaa inshaallah waraanni Abdallaa Duraanii hundumtuu harkaa faca'ee siiriin isaas mataa miila harkaa dhabaa jira yoo rabbi jedhee humna rabbiitiin quraana rabbii qabannee ammoo waan harkatti hafte irraa hiiknaa isuma mataa isaa jechuudha. Akkasumas immoo faayyoon nutti jabaatti ishee immoo akka rabbi nurraa laaffisu du'aa nuuf godha akka isheen of dagattee jennaan akka siirii ishee hundumaa irraa hiikne gara rabbitti deebitee akka isheen qulqullooftu rabbiin nu kadhadhaa isiniin jedhaa asumaan nu hordofa. Eewwa daawwattoota keenya inshaallah amma nuti kutannee lafaa kaane siirii isaaniitiif jennee abdii hin kutannu jechuudha. Ni mo'anna jenneetiniin maqaa rabbiitiin ni moona jennee lafaa kaanee wal jajjabeessinee wal cinaa dhaabbanneetiniin akkasitti deemutti jirra. Isinillee mootu du'aa nu godha nu jajjabeessa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessati. Isinillee yaada tokko tokko nu kennaan isinin jenna daawwattoota keenya maaliifu yaadni yoo baay'ate wal jijjiira. Yaada fudhatama qabu jira kan fudhatama hin qabne jira jechuudha. Kanaafuu isinillee yaada keessaniin nu jajjabeessa du'aa nu cinaa dhaabbadhaan isinin jennaa amanu inshaallah uma feenillee yoo taane jechuudha. Ni baafna ilmaan sun achitti miidhamuu hin qabdu intalli sun intala shayxaana akkasii immootu keeriyaallee waan bakka shakkii qabnu guutuu siirii yoo irratti hafte irraa qulqulleessinee shayni amma dhufaa jira jechuudha. Amma itti karaasisuuf deemna. Nama jabaadha jechuudha. Namni nu yaamne sun nama kamillee yoo jettan namuma dawaa naa kennee keeriyaan asitti qabadhe sani. Keeriyaan wanni siirii shayxaanaa dibattee dhufte kan namni hin agarre. Garuu mootu'an waa hundaa kaan bishaan garatti dhugee dawaa kaan harkatti qabadhee taa'ee eegee wanti isiin natti qabdu guutuun takka. Wanti quraana rabbii bira taru hin jedhu ni beektan isinillee siirii dhuftee afaaniin na qabdee cadhiseetumaan taa'ee jechuudha. Kana hunda waan rabbiin abdannee wanti quraana rabbii caalu hin jiru. Siiriin isaanii quraana rabbii bira hin tartu jennee waan dhugaan itti amanneef bakka kana geenne jechuudha. Daawwattoota keenya ammallee mootu sheetichi dhufu jira jechuudha. Dhufee isii itti karaasisee waan irratti hafe jechuudha. Siirii bakka hedduu fuunee irraa uffata isii irraallee akkuma kalee gartasan jechuudha. Uffata bakka meeqa irraa hiinee kaan uffata irratti hiitee intalli jechuudha. Ni ulfaata ka keeriyaa kun ka usuleeman amma kama duyda san irraa hiinaan mucaan naga ummatti tare garuu keeriyaa haga ammaa jechuudha. Qajeeltee akka duraanii sanitti hin deebine garuu immoo qabbanoyte jirti. Nadhii isaa jetti malee aga yookaan si ajjeesaa yookaan maali ta'an jettu garuu ammallee immoo takkatti hafte san sheetichi dhufu jira. Sheetichi amma itti nuu qara'aa viidiyoollee isinii waraabame garuu sheeticha urbaasuun feenu walumaa galatti nama na gargaaree bakka kanaan na ga'ee akka keeriyaalleen harka eegaltu ka godhe isa waan ta'eef ol baasuun fedhu viidiyoo isarraa hin waraabu. Keeriyaa mootu isin fayyinaan illee kama asii isiniif finneetiin isin garsiifnu taana jechuudha. Bakka mootu siirii shakkinu yoo jiraate liinan nu haa laaltu qaama isii irraa jechuudha. Bakka guutuu siiriin akka irratti hin hafne liinan waa hundaa laalteetiniin amma keeriyaa nu haa fiddu. Liinan amma keeriyaa sitti nu fidde jechuudha. Sheetichi egaa irratti qara'e booda viidiyoo asuma isinii waraabna inshaallah. Akkasii du'aa nu godhan isiniin jenna daawwattoota keenya. Keeriyaallee rabbiin akka duraaniitti haa deebisu jedhaati du'aa nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedhan gama kiyya. Yeenni gaa inshaallah akkuma beekamu ijoollee warra kanatti waa himadhaa wantan isaanitti madhu bakka deemtan maratti maqaa rabbiin dagatina hayaata quraanaan dagatina kalaama rabbiitti hirkadhaa. Rabbi immoo isin faana jira yoo rabbi irratti hirkattaniin isiniin jedha. Akkasuma waan yaadachuu qabdan yaadadhaa. Waan tokko dagattanii deemtanii yoo dhattanii harka diinaa galtan achi keessa teessanii gaabbuurra osoo deemtanii achi hin geenye dursitanii waa hunda of qorachuun barbaachisaadha. Wanta jiru hundumayyuu wal gaafannee of gaafannee walitti himnee wal qajeelchinee inshaallah injifannoon kanuma keenya. Injifannoon kan warra dhugaa dhabeeti. Injifannoon akkasuma kan haadha daa'imaati.
akka rabbi nu gargaaru du'aa nuuf godha. Liinaan yoo nu jalaa deemte ammas immoo rakkoo kaleessa keessa turtee rakkoo hamaa keessa turtee waan dhufteef ammas immoo rakkootti nu jalaa dabartii waan ta'eef rakkoo irratti rakkoo isheedhaaf dabaluu hin barbaannu. Akka isheen tasgabbooftee mana teessu feena. Akkasumas immoo irra deddeebinee obsa itti mannaa. Obsii wanti hunduu numa dhufa numa darbaa. Daa'imman keetti illee ni deebitaa. Haadhigaa daa'ima haati akka itti yaaddu ni beektu. Isa kana namutti waan himnu hin qabnu. Hayawaanni iyyuu dhala isheetiif jecha boolla meeqa of buustee daa'ima isheetiif jecha waan baay'ee taati. Ilmi namaa immoo kan akkasitti seera jireenyaa hundumaa beeku. Mi'aa namaa hundumaa mi'aa dhala ofii beeku. Egaa maal jennee akkatti isinitti himnu hin qabnu. Akka rabbi nasiriidhaan nu galchu, akka rabbi injifannoodhaan mirgaan nu galchu, rabbiin nuuf kadhadhaan isiniin jedhaa nu hordofa. Hagayooma obsan duuba hayya obsutti jira gisee hunda numaan obsa jireenya kiyya guutuu obsaaniin dabarsa qoy. Liina ati waan nu siin jennu kana hima fudhadhuuti. Maali beekta jarjaraan Rabbiin nama ofii fattanaa jedhan. Rabbiin nama ofii fattana. Maal fa'iin fattana beekta? Kunu nama siirii namatti gootu nama jala kaa'ee ittiin nama fattanaa. Nama summii nama nyaachistu nama jala kaa'ee ittiin nama fattanaa. Waan baay'eetu jira. Mudannoo kun waanuma dur seenaa amantii Islaamaa keessatti taatee dhuftee as geessedha. Waan haaraa miti. Kanaaf immoo rabbi asirratti obsa kee ilaalee yoo isatti amante yoo isa dhugoomsite dhugaa kan kee oolchee bulchee inuma sii deebisa. Yoommoo obsa dhabde ofii keetiif illee balaarra buuta rakkoo addaa si mudata. Borummoo rakkoo keessa seentee yaa rabbi jechuurra dursitee ammuma rabbi irratti obsitee rabbiin akka si faana ta'u akka rabbiin nasrii siif ta'u akka rabbiin ilmaan keellee bakka jirtu walitti funaanee si jalatti deebisu jajjabaattee keessa keetiin rabbiif salaattee rabbiif sujuuda guutee du'aa gochuutu sirra jira. Yeroo hundumaa rabbitti harka ol qabu hin dagatini. Kanaaf ani kanuman sii dhaama. Liina ati amma maali beekta? Dirqama obsi si barbaachisa. Maaliif jennaan jarjaraan waan hin taane irra bu'aa rakkoorra nuullee bu'u. Ani obsiniin garuu qaalii keessaniin godhaniin fudhadha waan isin jettan. Ayya. Guyyaa afurmoo akkana ilmoon tishee harman luyne harmina dhukkubu jira na guutame haakuma dhaqeetiin firraa waraabamoo niin du'a kalaasan saniifuu si jala deemuu qabanu kaasi. Liina qaxxaaye kaakoo hin meeqa jeefatu sistema amma dirqama keeriyaa fayyisuu qabna takka jedhe. Si galeemi keeriyaa kan siin jenne siirii qaama ishee irra yoo jiraate irraa nu qulqulleessi. Sheetichillee dhufu jira. Sheetichillee dhufu jira amma. Si galeemi akkasi kanaafuu jarjaruun qabdati. Qaama hunduraa immoo ilaaluu qabda. Amma akkami beektaa? Bakki too namni hin yaadne ifatti godhuu danda'a waan ta'eef qaama ishii guutuu fattashtee irra barbaaddee. Sanniin barbaadaa feetiin dhaqee fidee dhufa feerii alaalee. Kaas isiin nuuf fidda. Sheetichillee dhufu jira baraan illee gadi booda hin jarjarin ati Liina jarjarri. Sabbachi yaadne san durqama naa feetiin. Wajjin hin yaadu Liina maal taate? Maal taate sina Liina? Liina waan namni siin jedhu dhagaye. Waan namni siin jedhu dhagaye. Hin jarjarin nu jala. Amma keeriyaa agarteemi waa hundaa qulqulleessine isin wal qabattanii an amma na qabuu hin danda'an beetami. Bishaan san fayyadamnaan fakkaatee bisu deeman ni beetan isinillee bishaan quraanatu waan ta'e waata kana godhuu hin danda'an. Sii galee ati na duuka deemna sababa keetiin waa hundaayyuu dhabuu danda'a. Ilmaan teellee baasuu hin dandeenyu. Lullee ni qabamnaa jechuudha. Kanaaf immoo akka rabbiin inshaallah mana keessas waan baay'ee goonee deemna. Ulaa mararratti ol seensa hundumarrattu akka namni tokkollee jechuudha bitamtee wantumti tokkollee as deebitee dudduuba keenya osoo nuti daa'ima barbaannu as deebitee akkas hin doorsisne. Keeriyaa wajjuma lallaa hin jarjarin. Liina maal taate jira Liina hin jarjarin ilmaan nas sii fidayye. Masuulummaa fudhadhee anas sii galcha. Uf tasgabbeessi Liina. Mage amma maal goona beektaa? Sheetichillee dhufu jira jedhe. Amma sa'aatii kana sa'aatiin hin dhufanaan jedhe. Gabbaanee Liinan keeriyaa nu haa fiddu gurfaa garasisanitti achitti itti qaraasifnee san booda mootu isiin fayyitu nagaatti illee tartu daawwattoonni kenna
rakkoon ta'e rakkoo isaaniiti waan ta'eef haanuu gammadanii viidiyoo asumatti as dhufneetumaan waraabnee yoo isin fayyitellee fayyite kunoo waan akkanaa argine jennee jechuudha isaan garsiifne. Si galee miti amma liinaatiin jarjariiniiti kaa nuyaasa kaa kaatillee keeriyaas fattaltee dirqama irraa nu waan ni godhu akkas jechuudha qotoota keenya kun amma kaaneetiin jechuudha keeriyaa liinaan haala altu kalas sheetichillee dhufu jira waan irraa hafenullee irraa qulqulleessine kaan immootu wanti quraana rabbi bira taru hin jiru isinuma asumatti isin viidiyoo waraabna sheetichi itti karaasifnee kaanee jechuudha viidiyoo isin waraabna du'aayi nuu godha rabbiin isii haa fayyisu jedhaati du'aayi nuu godha isiniin jenna daawwattoota keenya isinitti illee dheeressine jirra akkasi viidiyoo biraatti na walitti dachaa nutti nagaan nu jiraadha.